اللي أنا بصوره هذا خلاص شلته من الشغالة، يعني اللي أنا بصوره الحين خلاص أنا خلصت تفتيش، بصور عقب ما خلص تفتيش، وهذه الأغراض اللي بشيلها من الشغالة أو اللي الشغالة مدتها من أهل البيت. الله يسعدكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. Akkuma beekamu yeroo baay'ee sarratanyaan bakkuma hundatti qoshoshiisuu yookiin immoo yakkuu jaalatu. Araboonni qoshaashonni tokko dhugaa dubbachuuf araboota hunda osoo hin taane fooloo barbaadaaf jecha bakka yeroo baay'ee nan ilaala beektanii bakka waan kotota kana walitti guurtee akka waan sarratanyaan jalaa fuutee yookiin immoo akka waan atteetitti maqaa balleessaa jirti jechuudha. Isheen marka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel video jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon haa baay'eetu jecha. Akkuma argaa jirtanii Madamidha, Saudi Arabiyaadha kan jirtu. Foolumaa jecha dhugaa dubbachuu waan ishiin hinaasoo hin jiru bakka guyyaa dhangalii lakkisti bittaayu. Guyyaa dhangalii lakkisti viidiyoo kan waa'uma sarratanyaa taasifti, waa'uma sarratanyaa yakkuu taasifti. Tokko ni beektu araboonni tokko dhugaa dubbachuuf maqaa keenya xureessuu yookiin immoo yakkuu bakka amma araboonni yeroo sin waa tokko sin jedhan sin arrabsanii ana dhugaa dubbachuuf nana arabeektanii akkasuma maqaa sarrata kadamaa shaxaa namni yeroo jedhan kan nana yeroo nana sanitti dura jechuudha jalqaba. Amma irra ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf akkasitti kan aaranii jiru. Garuu wanti tokko sin aarsu hin jiru. Kadama isaa jedhanii shaqaala isaa jedhanii yeroo darbee yeroo nan TikTok hojjedhu kadaman akkana taatee kadaman akkana yeroo nan jedhu ijoollee baay'ee natti qayyamtanii turtanii dhugaa dubbachuuf anaayyuu deebi'een nagarrame gin rakkoo hin qabu sinii galee ችግር የለም maqaan kuni anasitti biyya arbaatti waamamta malee biyya keessanitti warqiidha waamamtu jechuudha. Maqaa keessanitti sin deebi'a. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf ani dura jalqaba nana maqaa kanaan yaaman na aarsa ture. Garuu immoo beektanii maqaa waan biraa yoo sinii baasan hedduu takka nama hin jedha sinii galee kana dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee Madamin tun akkanatti ijoollee yakkuu maqaa xureessu ana kana yeroo argu na aarsa bakka beektee arabiffaan illee barreessin ture bakka nan barreessan dhugaa dubbachuuf gin wantoota akkana yoo argitanii waan akkana maqaa akkana argitanii naarina sinii jechuu barbaade. Yeroo baay'ee ijoolleen waan mataa inaasa inni waan mataa ta'in qaayee inni naan jettanii jirtu. Dhugaa dubbachuuf waan taani qaayee osoo hin taane waanuma jiru naasa dhugaa dubbachuuf waanuma fakkii jiru waan inni jedhe sunis immoo inuma ta'a. Ana waanan zimbiloo haasa'u isinitti fakkaata, waanan zim jedhee haasa'u isinitti fakkaata. Garuu waan ani dubbadhe kun inuma ta'a. Dhugaa dubbachuuf amma yeroo baay'ee ijoollee kana godhanii kaameraatu jira mana keessa of eeggannoo godhaa sarratanyaa kanatti Madamin galchite waan akkana kan maalati bira jirtaa dhaqxee argitee kan jettan isin jirtu. Inna bira dhaqee osoo hin taane gizee galanii gizee bu'anii nuufillee nama biraatiifillee fakkeenya akka ta'u nuyi akkana goone ijoolleen biraayii teechee hojjetattu akka isaanumatu dubbate. Waan isaan dubbatan immoo ijoollee namoota baay'ee bira haqa ga'uuf ani immoo isiniif qoodee jechuudha. Isinii agalu akkasitti malee yookiin bira jiraadhe yookiin naa bilbilanii yookiin naa mari'ataniiti miti isiniif yalee waanuma ta'e qaayyaata kun soba ati bira jirta kan jettan hin jirtu. Kanaaf akkasii miti tasgabbaatu seeraan dhagefadhaa. Beektanii namni tokko gaafa waa tokko isiniif qoodu dhugaa dubbachuuf nama tuffachuu osoo hin taane waan namni haasa'u san yoo dhaggeeffattan waa takka irraa barattan bu'aa jecha yaasoo tana keessa jecha takka gaadha hunda dhaggeeffattanii fixxu osoo hin taane jecha takkitti gaafa wanti kun dheeraa sirriidha jettanii fudhattan isin fayyaddi jechuudha. Jechi sun nama tuffachuudhaaf yookiin immoo akkanumaan qaayyaatanii ani wanti si fayyadu naasa malee ammas tan wanta nama fayyadne waan nama bakka ani baay'ina nama ni argitu waa'ee biyya arbaata naasa maalifi rakkina hedduu keessa waan darbeefan illee ijoolleen haaraan dhufu kunillee akka rakkanni
rakkina ni argisan dhugaa dubbachu rakkina ni argisan akkan argineef kanan godhina of eeggannoo godhaa akkan godhina ani mana akkasii keessaa waan ba'eef rakkina akkasii keessaa waan ba'eef gaafa sinii qoodu sin ina shooftu ijoolleen bakka gaarii jirtanii jechuudha. Namni garuu gaafa rakkate akkamitti akka rakkate rakkinni sun maal akka ta'e yoo argitan namaaf naatu jechuudha. Ijoollee miidiyaa irratti bu'anii akkana taanii Madamin akkana nu goote jedhan ani danda'eetu isaan dhaggeeffadhu. Bakka zimisiin jiru bakka ijoollee tana gargaara sagaleen ta'aaf jechuudha yeroo baay'ee. Asirraan qofa osoo hin taane karaa tiktookiitiin illee namoota fooloo gurguddaa qabanitti nan dabarsaafi. Yoonan afaan illee dubbachuu dadhabe nama gurguddaa fooloo gurguddaa qaban namoota beekamoo bira ishee irratti godheef gargaara nan jedhee barreessaafi jechuudha. Uumaa gochuu baadheen kadhannaadhaan hoo yaadadha waan guddaadha. Isin gadi. Obboloonni keenya tokko gaafan akkas jedhu dhugaa dubbachuuf baay'een keessan aartanii jirtu baay'een keessan kan natti irree qabamtanii jirtu jechuudha. Gaafanii ijoollee tanaa waan akkanaatirraa of eeggannoo godhaa. Maaliif sinumaaf kun amma fakkeenyaaf biyyaa yeroo ammaa kana yeroo dhufanitti baay'ee cimaadha. Akka duraanitii miti piroosasii hedduu qaba kaffaltii hedduu qaba. Isin gadi dhugaa dubbachuuf. Maatiin keessan yoo xiqqaate yookiin birrii kana warri biyya jiru qabaachuu isuu danda'a ijoollee shamarranii hin qaban. Yookaan maatii yookiin ri'aan isaaniitiin warreen dhufan amma maatiin isaanii yookiin horii gurguranii yookiin lafa tokko gurguranii biyya arbaa ergu malee akka qofaasan waan xiqqoo gurguranii oolaa gurguranii biyya arbaan erganii jechuudha. Isin gadi waan xiqqaadhanii miti. Yoo deemtatuma deebitee isaan makkassara isaanumatu gadi bu'a malee nama biraati miti. Maafan ijoollee kana maaliif osoo ani rakkina san nan qunnamne ta'e hin dubbadhu jechuudha waan akkasii. Ani rakkina hedduu keessan darbe. Isin gadi rakkina amma nan jedhamne keessan darbe. Garuu immoo ciniinnadhee miidiyaa irratti illee baay'ee hin boonye galata waaqayyoo ciniinnadheen keessa darbe. Namni hunduyyuu akkas ta'uu qabdu jedhee yeroo baay'ee nan dubbadhaa jechuudha asirratti. Isin gadi maaliif kana gootu? Mana Madamin keessatti waan akkana kanan godhina diraamaan kun sunitti taa'u biyya keessan keessatti galtan hojjetattu waan akkana kana waan Madamin jaalanneen hojjetina jedhee asirratti yeroo baay'ee nan lafa garuu immoo ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf yoo hin beektan waan ta'eef rakkinni waan nama gootu gaafa rakkinni isin qunname argitu waan ta'eef namoonni rakkinni keessan dabarre hin beeku waan kana rakkinni waan nama gootu waan nama barsiistu nama rakkatee argitu beekaa jechuudha. Isin galee namni rakkatee argee cinnatee hojjeta. Isin galee dhugaa dubbachuuf rakkinni gaariidhas namoonni rakkina hin beekne namoonni bakka waa baay'een isin hin galle jechuudha warreen koomentii jala deemtanii nama arrabsanii jechuudha. Anna arrabsanii arrabsu baatanii minim wanti narraa irraatu tokko hin jiru. Galata waaqayyoo ijoolleen hin jiru beektanii namni sammuu qabu beektanii namni bakka amma na jedhee isinitti nama dhugaa dubbachuuf warreen dhaggeeffatanii koomentii yaada bareedaa qoodan hin jiru. Tokko immoo simbiloo kan bakka yaada hin fudhatamne waan akkasii kennan hin jiru. Maaliif isaan warra galeefi jechuudha warra mataa qabu warra sammuu qabu warra galeefi waan akkanaa kun eeyyeen dhugaadha. Warri immoo hin argine warri immoo rakkina isaa hin argine rakkina irra ga'ee ijoolleen tun tarii beektanii kaleessa dhuftee maqaadhaa dhufuu maafi faayida sigalee har'a dhuftee boru sumatu rakkina irratti kufa waan ta'eef sumatu iyyummaa irratti kufa waan ta'eef sigalee kanaafiyyuu ammasitti gadi jettee maatii qabeenya maatii kee gurgurtee dhuftee yoo ta'e maatii keessanii qabeenya san deebistee fi hiriyaa keetirraa liqeeffattee dhuftee yoo ta'e hiriyaa keessanii liqii san ofirraa deebistee tasgabbooftee hojjettee of jijjiirtee kaatee okay garuu immoo kaleessa dhuftee har'a kaleechuma dhufanii no anaan akkasii hin jiru nuyi akkasumatti keessa dabarre oggaa sadii ani oggaa sadii muluu dhufee anga oggaa sadii bilbiluma kan jedhamu jumaanuun argine ji'atti yoo aal takkitti ji'atti aal takka bilbilaa jechuudha saawulii yeroo hin jiru sinii galee kanaafiyyuu immoo kana keessa dabarreen jirra nuti. Kanaaf rakkinni ammaatullee ammata illee ta'u
garma keessanitti obsaatu obsaan aannan goromsaa dhuga jedhanii miidiyaatti uuruu jettanii waan xiqqoo eenyu jettanii iyyuu dhiistanii tasgabbooftanii bakka rakkina hunda dabarsitanii of keessatti qabattanii miidiyaa irratti baasuu yookiin immoo bakka adda babaa'itti obbaasuu osoo hin taane keessa keessanitti qabattanii cakkantanii hojjettanii bakka namni ga'u seenaa amma dabarsitee kana hoo anama bira darbe yoon himee yoon dubbadheeyyuu amma waa takka shiisu bakka bira darbe rakkina isaan bira darbee rakkina sargee akkatti rakkatanii sargee rakkinni waan nama gootu sargee kanaaf amma bira darbe nanaasaa akkam barbaadetti na kana siniin jechuu barbaade bultoota koo warreen waanuma xiqqoodhaaf gara miidiyaa dhuftanii boosanii waanuma hin bo'amne boochanii ofii keessanii balleessitanii innaa namoonni akkanaa sirriitti of eeggannoo godhaa ammas siniin jedha turtii gaarii qabaadhaa nagaan naa turaa viidiyoo biraa tanaan gabaltii turtii gaarii